kabajaa qabu nama dhageettii qabu wanta akkanaatitti galchuun keessanuu dogoggora guddaa odoo sammuu qabaatanii nama kabajamaa akkanaa kan nama diina rabbii qabu kan fiddanii quraana kennitanii fi quraanaan simattanii du'aayii harka jala bantanii du'aayii goosifattanii si jaalanna jettaniitti bakka barbaachisaa ta'e bashannansiifattaniitti bakka isin jaalanna isin deeggarra waan biraatiin illee isin dadhabdu. Adda ammoo morka jirtu isaaf yaadda innillee isin hin galatoonfatu. Sababbiin isaa isin hin galatoonfatu. Waan morkaan fiddaniif isin hin galatoonfatu. An beeka jedhu qoyan ka jedhu isin qoy bakka qoy rabbii jedhiiti isin beekaan hin jiru. Namni nama marra'u hin jiru. Namni namatti himu hin jiru. Maaliif walirraa saalfan? Nu kayimtaniin kadha. Warri kaayiroo waa kadhataa. Warri kaayiroo waa kadhaadhaan jiraataa jettan. Dhuga nuti biyya baqaa jirra. Garuu isinoo ka biyya baqaan jirre ka daladdan. Maaliif attan? Maaliif kijibdan? Maaliif miskiina harree fi sangaa gurgursiiftanii biyyatti ganda abaarsaa taatan? Wallaahi ganda abaarsaa maaliif taatame? Warra abaarsaa maaliif taatan? Ani suufiin bar sababa warra Dubaayii na jibbisiise suufiin. Suufii uffachuun sababa warra Dubaayii na jibbisiise. Suufii uffattee bakka kabajaa ooltaan. Suufii uffatteetiin bakka kabajaa dhaabbattaan baankii dhattee maallaqaan fudhattaan. Garuu Dubaayitti suufii godhattee paantiin eebbisiiftaa bar. Paantiin eebbisiifta suufii godhattee. Dubaayitti suufa godhattee paantiin eebbisiifta. Suufa godhattee Dubaayitti xaaxumaajaa dubartiitiin eebbisiifta jechuudha. Dubaayitti suufa godhattee dubartii 3-4 kan hiikaan qabne. Ammoo maa fuutee siin jedhaan jiru. Kan hiikaan qabne iddoo 3 keettee suufa uffattee deemta. Innaa bakka karabaata asirraan kaatee karabaata xiqqoo asirraa 8 birrii jechuudha. Birrii Itoophiyaa birrii 60 jechuudhatti fakkaata birrii biyya keenyaa. Kana godhattee jabaansi malee hin jiru. Nuti bara wanti akkasii uffachuu dinnuun maal beektaa? Wanti akkasii uffannee ol baasuu dinnuun maal beektaa? Bakka hin geenye. Maatiin keenya suufii fi karabaata kana dura yoo arge uummanni bakka ga'u ga'e jedhee nu komataaf jecha ofirraa dagalee qabnee bakki nu dhaabbannu bakki nu jirullee walirraan deemu jennee dhiif. Eenyutu mana kana olii gadi jijjiira. Ani muluu keessan irraa fuudha isiniif wanniidha jechuudha. Muluma keessa irraa fuudha. Dhiifa manaa godhaati. Mana yeroo ani miira keessa galee haasa'u mana hin jijjiirina. Kanaafiyyuu ofaa yaadannu warri Dubaay. Meeli seeratti haa deebinu. Karatti haa deebinu. Mee sharrii walii yaadda irraa bilisa ta'a. Dubartii nyaatta irraa bilisa ta'a. Hanna hatta irraa bilisa ta'a. Waan hojjetta irraa bilisa ta'a. Uf danda'a jiraadha. Uf danda'a jiraadha. Jireenya keessan jiraadha uf danda'a. Hiyyummaa teessan qabdaniin boonaa jiraadha. Hiyyummaa teessaniin boonaa jiraadha. Hin kijibina. Kijibaa waliin deeggarina. Kijibaa wal bira dhaabbatina. Ila maal isin fakkaata? Keessattuu mee warri Dubaayii nuti warra Kaayiroo kana tuqina. Warra Kaayiroo kana nun tuqina. Nuti madaa baay'ee qabnaa nun tuqina. Isini gadhodhoosna nun tuqina. Aarii isini rabbaana isini bulgaafannaa nun tuqina. Wallaahi nun tuqina. Eessa dhaabbattanii eessa nu tuqxan qoo isin? Burji Khaliifaa isin haasoftan bar abbaatamaan boottiidhaan tasa naanna'ee lixee bar boottiin keessa deeme. Boottiin keessa deemee lixee bar. Isin warra ijoollee hiyyeessarraa bar maallaqa guuree ijoollee boochisu jiru bar. Maal duwwaa garaari dhiibdee duwwaa wal jala akka saree yaatee akka xuuxillaa yaatee wal jala dhiibdee yaa oolti. Hattuu marti. As bishaan dhugi kaatiin dee. Calm down. Wallahi nama arsa. Mee waan akka jedhaa calm down jalaa miidhamiin kaan dee. Mee aslii waami wallahi aslii leenca sitti kennuun isarra jira wallahi laazim. Dee. Asli ka leenca kennitu leencinaa gadiina. Laa jecha maafi wallahi akka malee isaaf dhaabbate jecha maafi rabbi jetti jecha. Laal zarummaa asumarraa. Laa gandummaa fi miti wallahi no an guys an qoosaa isi waliin haasa wallahi. Ana mala isaa leencatu mala. No siif leenca malee. Ifnaan dubbadhu. Isaatu siif leenca kennuun isarra jiraasin jedhe obboleessoo ndee. Laal bishaan osoo dhugin osoo nyaatin. Taatuutitti abbaan kan keessi mataa jedhu dhaabbattee leebaa bar leebaa an bar
kan nadi beleba kana bar hattu garan qabne bar hattu gara qaba bar hattu yero kana gara qaba hattu garan qabne kana rakkisi bar hattu garan qabne wallahi amma ummata paanti eebbisu yoo jette biyya kam Dubai ummata dumaaja eebbisu Dubai ifama bakka sanaan galle ummata paanti eebbisu maal jechuudha wallahi naa hiki wallahi naan galle suufi gadaloo suufi uffatanii halkan mee naa ibsika oromee faangarii naan galu ifama naa godha maal jechuudha please anatu gorsii kaat koy laana ati safu jetta ba'allah natima wallahi laazim maal jechuudha koy paanti esa godhatan koy eenyuma bakka rabbiin hayaa itti godhe bakka qaama dubartii jira hayyee bakka muxxee fi qunxurroo isiisa eebbisa dhageeffadhu isiisa eebbisan maaliif eebbisan nama saamuuf nama fixuuf wal gahanii waa eebbisan yoo dhaban isiisan fa eebbisa ummanni sun achi wal gahin eebbisa jechuun maallaqa itti baasanii nama dhugaa ilaal bakka eebbaa hojja nama dhugaa irraa hin hafa nama dhugaa waa beeku nama dhugaa qabu nama dandeettii haasaa nama fudhatama qabu biran dhaqan bakka isaan oolanoo bakka fakkeenya itti qaban bakka itti wal kijibaan wal ijaaranii jiraatan san oolan maal rabbiin quraana keessa laa taqrabu zinaa jedhanii isaan maaliif deeman nikaa hin godhatanii wobo eenyummaa dhaggeeffadhu waa sitti himaa ila waa takka sitti himaa waan Dubaay keessa ani kabajaa guddoo biyyattii tanaaf qabu aniin beekaa because biyya nama tuuxuu miti biyyattii hojjetattee jijjiiramtee mataa itti ol qabattu seeraaf heera qabdi biyyi garuu hattuu leebaan achi barbaadiin asii wal ga'e amma wanni tokko wanni ansiin jechuu barbaade tokkummaa waa'ee gadaa reesturaantii ka jetteerra gadaa reesturaantii wallaahi wabillaahi watallaahi mucaasuun jechuu yoo abboleessa kiyya yoo hiyyeessa gargaari jedhaniin akka jaraa birrii 1,000 kennu 2,000 kennu wallaahi waan qabu dhadhaatee wannoo jedha garuu mannummaan isaa sun akka xuraayuuf akka baagiraawundii mana sanii fokkatuuf akka baagiraawundii mana sanii biyya mara keessatti fokkinnaa waamamuuf halkanii guyyaa irratti wal ijaartee dalayti waan keerii mana isaan fidan abadan du'anii reeffa isaanii torba gara galchan malee hoteela iyyuu bar kadhaqanii fayyadaman bar hoteela iyyuu yeroo gargaarsaa yeroo kadhannaa isa bira dhatti hoteela ammoo kadhattee itti nyaattu itti fayyadamtu cheekii ofii fidattu duukaan jedhan dukkanni sittaamu wallahi koy hijira koy wallahi nuti Amerikaan keessa holdan please an qoosaa holdan la qoosaa waan takka ifaan I will finish 1 minute koy baaliya ande maayikin cufatin please wallahi Amerikaan keessa amma biyya keenya halkan wayta ga'u dubartiin huccuu